Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nageenyi waaqayyo bakka jirtetti isiniif haa baay'atu. Barnoota babbareedaa lama fuulduraaf duubaan qabadhee isiniif dhufee jira guyyaa har'aa kana. Inni tokkoffaan torbanoota kana keessa Itoophiyaa keessatti yuutuubiin kaffaltii dhaabeera odeeffannoon jedhu odeeffannoo dhugaadha moo soba kan jedhu. Inni lammaffaan immoo yuutuubii bilbilli keenya istaak yookaas yeroo ho'u akkaataa kamiitiin sirreeffachuu dandeenya kan jedhuun wal duraa duuba isiniif ibsuu yaala. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan naardoostuubiin sabiskiraayib godhuudhaan jalqaba. Egaa yeroo sabiskiraayib gootan immoo oolirra godhachuu hin dagatinaa egaa akka isin bira ga'utti jechuudha. Kallattiidhumaan gaafa viidiyoon gadhiifamu akka isin bira ga'utti oolirra godhadhaa. Yaada qabdan koomentiirra naaf kaa'aa niin jedha. Egaa akkuma beekamu yuutuubiin biyyoota Itoophiyaa keessatti namoota baay'eetu ittiin tajaajilamaa jira. Keessattuu namoonni hojii idilee godhatanii yuutuubii ittiin hojjechaa jiran namoota baay'eetu jiru. Isaan yeroo ammaa kana akkuma beekamu torbanoota kana keessa chaanaaliin kamiyyuu Itoophiyaa keessatti monitaayizii ta'an jiru. Monitaayizii ta'an jiru. Namoota baay'eetu gaaffii keessa galee jira jechuudha. Maaliif akka ta'e yuutuubiin jalqaba irratti erga ilaalee booda isteeppii 2 irratti dhaqee hiriir jedha yookaas fudhatama dhabsiisa. Maaltu uumame laata? Mee waliin ilaalla. Akkuma beekamu biyya Itoophiyaan keessatti kana dura namoonni baay'een chaanaalii isaanii monitaayizii godhatanii maallaqa irraa argachaa jiru. Keessattuu mee biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota meeqatu ayyamameefii jira jechuudha. Mee waliin ilaalla. Biyyoota Afrikaa keessaa yuutuubiin kan inni ayyamameefii jiru tokko Aljeeriyaadha, Ijipti, Gaanaa, Keeniyaa, Liibiyaa, Morokkoo, Naayijeeriyaa, Senegaal, Afrikaa Kibbaa, Taanzaanii, Tuuniziyaa, Ugaandaa fi Zimbaabuweedha jechuudha. Biyyoota kana alatti Afrikaa keessaa yuutuubiin biyyatti ayyamamee jiru hin qabu jechuudha. Garuu akkaataa kanaatiin callifamee ni kaffalaa jechuudha. Isa kana gaafa torban kana keessa namoonni baay'ee yuutuubii isaanii gara moniitti gaafa ergatan gonkumaa fudhatama qabaachaa hin jiru. Garuu dhaabbanni yuutuubii haga ammaatti biyyoota kanarra uggura kaa'eera yookaas biyyoonni kun kaffaltiin fudhatan waan jedhu waan ibsa godhe hin qabu jechuudha. Akkuma beekamu teekinooloojii yeroo ammaa kana AI kan jennu yookaas artifishaal intelligensiin dhaabbattoota tokko to'achaa yookaas hojii isaa gaggeessaa jira. Haga ammaatti infoormeeshinii akka hin qabutti yuutuubiillee AI'n akka waan hoogganaa jiruuti jechuudha. Yeroo dhiyoositti AI yookaas artifishaal intelligensiin biyya Ameerikaa keessatti erga kalaqamee hojiirra oole asitti tiiktookota adda addaa yookaas viidiyoowwan tokko yoo argitan wanta baay'ee nama ajaa'iban suura namaa fuudhuudhaan viidiyoo gochuudhaan wantoota hojjetan yookaas infoormeeshinii adda addaa kan akkuma intarneetii irratti argaa jirtan wantoota baay'ee nama ajaa'iban AI'dhaan kan hojjetaman jechuudha. Egaa dhaabbattoota akkasii isaan kun waan to'ataniif siisteemii isaanii keessatti fudhatama dhabsiisuu danda'u waan jedhu akka shakkiitti qabatamaadha. Egaa yeroo torban darban yookaas guyyaa salgan darban keessatti yoo xiqqaate har'aan guyyaa salgaffaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti chaanaaliin monii ta'an jiru jechuudha. Qabatamaatiin infoormeeshiniin beekuun jechuudha. Egaa yuutuubii irratti namoonni tokko yeroo barsiisaa jiran guutummaa guutuutti yuutuubiin Itoophiyaa keessatti yuutuubiitu hin taane adiseensiin kaffaltii dhaabeera kan jedhudha. Egaa isa kanaaf mee furmaati jiru maalidha kan jedhu garasitti adeemnaa jechuudha. Egaa kaffaltii dhaabeera yeroo jennu namoonni kana dura yuutuubii hojjechaa turan, namoonni kana dura kaffaltii argachaa turan gonkumaa isaanii waan ilaallatu hin qabu. Sababiin isaa biyyi kun yookaas maamiltooti yuutuubii yookaas adiseensi irratti maallaqa kan argatan namoota xiqqoo muraasa miti. Namoota baay'eedha waan ta'eef namoota amma kanarratti uggura kaa'uu gonkumaa hin danda'u jechuudha. Namoota amma kanarra uggura kaa'uun hin danda'amu. Sababiin isaa irraa jala yookaas beeksisanii yoo godhan malee rakkoo siisteemis ta'uu danda'a waan ta'e adda bahee hin jiru. Garuu ammatti yuutuubiin Itoophiyaa keessatti monii ta'an jiru jechuudha gabaabaa dubbii. Isa kanaaf namoonni torban kana keessa yuutuubii keessan monii godhachuu barbaadan adiseensi kanaan dura qabdan irratti
yoo hidhattan yookaas isarratti yoo walirratti hidhattan gaariidha. Garuu carraa yeroo tokkoof lama yaaltanii yoo itti deebitan yoo isin fudhachuu dide parsantii 100 keessaa parsantii 2 fudhachaa waan jiruuf parsantii 80 ol yookaas parsantii 98 ol fudhataa hin jiru. Muraasa jechuudha kan inni fudhachaa jiru. Isa kanaaf akka carraa yoo isin fudhatee yaalchifachuu dandeessu yoo kan diddu ta'e immoo adiseensi kanaan dura qabda irratti hidhachuun gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf adiseensi rakkoon kun mudatee jira keessatti biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Akka ani beekutti biyyoota 150 wayii jiran paartinar piroogiraamii keessatti ayyamameef keessa amma biyya Itoophiyaa keessa hin jirtu. Biyyoota Afrikaa keessaa warran dura maqaa isaanii sitti dha'e qofaadha jechuudha. Isa kanaaf rakkoon kun adiseensi jechuun noormaalii kan yuutuubii qofaa wajjin kan wal qabatu miti. Adiseensi irratti weebsaayitoota adda addaa namoonni hojjetan maallaqa kan ittiin baafatan adiseensi irraan jechuudha. Adiseensiin dhaabbata mataasaa danda'edha. Kan yuutuubii qofa osoo hin taane dhaabbata mataasaa danda'edha. Adiseensi irratti maallaqa fudhachuu kan dandeenyu noormaalii akka buuk akkaawuntiitti kan fayyadamnu jechuudha. Waan hojjenne akka buuk akkaawuntiitti fayyadamnee waan fudhannuu fi weebsaayitoota adda addaarra waan hojjennullee adiseensi kanarraa galfachuun ni danda'ama. Adiseensi wal qabate kan kaffalu jechuudha. Weebsaayitiin illee waan ta'eef. Isa kanaaf adiseensiin hojii dhaabe jechuun weebsaayitiin illee akkasuma yuutuubiin wantoonni adda addaa onlaayinii irraa gama kanaan maallaqatti argannu guutummaa guutuutti hojiin ala ta'uu waan maluuf isa kanaaf amma ammaatti wanti adda bahee hin jiru. Garuu guyyoota muraasaan asitti biyya keenya Itoophiyaa keessatti adiseensiin namoota haaraa simachaa hin jiru. Namoota haaraa simachaa hin jiru. Garuu kan namoota duraa akkuma jirutti jira. Rakkoon irra gahee illee hin jiru. Isa kanaaf wanta adda bahee ilaallee yookaas hubadhe kan viidiyoo isin maxxansuun ta'a. Barnoonni keenya inni lammaffaan bilbilli keenya staak kan godhu yookaas bilbilli keenya kan utuma teenyee ilaalaa jirru yeroo sirbu yookaas yeroo ho'u yookaas iskiriiniin isaa tuqamu yeroo didu furmaati isaa maalidha? Maal gochuu dandeenya kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Akkuma beekamu appilikeeshiniin gaafa bilbila keenya keessa guutu rakkoowwan kanatu nu mudata. Keessattuu fakkeenyaaf gara bilbila koo seetingii keessa deemeen isinitti agarsiisa. Istiroojii koo keessa seenee istiroojiin koo guutummaa guutuutti guutee jira amma already. Bilbilli koo illee 64 GBdha waan taateef daftee guutti. Amma as keessaa firii bakka baay'ee hin qabu. Bakka baay'ee hin qabu kanaaf bakka kana firii godhachuun irra jiraata. Kana firii godhachuun irra jiraata. Egaa bilbilli koo gaafa guutu kana istaak gochuu jalqaba. Isa kana sirreeffachuudhaaf jalqaba irratti gara Azir app kan jettu kana nan dhufa. Kana sirreeffachuudhaan bilbila koo keessa gaafan seenu yookaas appilikeeshinii gaafan tuqu appilikeeshinii isa kamtu gaafan tuqu bilbila koo cufuu jalqaba kan jedhu appilikeeshinii addan baafadha. Tiiktookii moo teelegiraamii moo waan biraadha kan jedhu. Amma fakkeenyaaf tiiktookiin koo akkuma asirratti argaa jirtan tokko tuqaa 18 GB qabatee jira jechuudha. Isa kanaaf maal gochuun qaba? As tuqeen kileeriin godha. Keessaan balleessa jechuun wantoota achi keessa guutanii jiran guutummaa guutuutti keessaa haquu qaba jechuudha. Gaafan kana tuqu gara meessaatti deebi'a gara 40.1 meegaabaayitiitti deebi'a yookaas 589 appsaayiziidha inni meegaabaayittii xiqqaatti gannaa deebi'a jechuudha. Meegaabaayittii xiqqeessee gara 589tti gannaa deebisee jechuudha. Egaa isa booda ammallee gara dudduubaatti deebi'ee erga ispeesii kana bakka argadhe ammas appilikeeshinii akka itti na rakkisu kana dileetiin keessaa godhaa jechuudha. Dileetii keessaa gochuun qaba. Ergasii booda pileestoorii keessa seenee indaganaa aappii sana nan buufadha. Inni kan biraan immoo ammas gara seetingiitti hin deebi'a. Seetingii keessa erga naqee booda gara dhumaatti siistem kan jettu jirti. Siistemii kana keessa gaafan tuqu wantoota baay'eetu jira. Tokko baakaappii jira. Lammaffaa rest option kan jettu jirti. Inni sadaffaan siistem update kan jettu jirti. Amma dhumarra immoo baakaappii indee restore kan jettu jirti jechuudha. Isaan kana keessaa tokko filadhee fakkeenya baakaappii kana yoon filadhee baakaappiin kun guutummaa guutuutti bilbila koo waan asirra jiru guutummaa guutuutti balleessa jechuudha.
paatarnii banee ergan darbee booda lakkoofsa bilbilaas haa ta'u viidiyoowwan as keessa jiran waan jiru hundumaa guutummaa guutuutti balleessee bilbila koo akka inni haaraa ta'u godha. Garuu yeroo tokko tokko iimeelii yoo isin gaafate bilbila keessa isin rakkisuu danda'a. Kan ammoo daataallee isin gaafachuu danda'a waan ta'eef inni kun ogummaa dheeraa gaafata. Irra guddeessatti garuu abdeetiin dirqama barbaachisa guyyaa guyyaadhaan. Bilbilli keessan gaafa abdeet isin gaafatu abdeet gochuu qabdu jechuudha. Gaafa abdeet gootan appilikeeshinii dadhaban hundumtuu ni sirratu waan ta'eef abdeet gochuu hin dagatinaa. Bilbila keessan abdeet gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inni kan biraan sooftiweer abdeetii sarchi godhaati. Sooftiweer abdeetii guyyaa torbanii sooftiweer abdeet amma bilbilli koo sooftiweerii kana dura na ajajaa ture amma ofirraa hin qabu dhabeera waan ta'eef sirreeffadhaan isiniin jedha. Isa kana barnoota irratti ni qabadhee dhufee amma xumuraatti waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Barnoota biraan amma walitti deebinutti turte gaarii isiniin jedha. Yaada yookaas yoo qabaattan koomentii irra naaf kaa'aa.